Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ara wara lama fin dhufe. Lameen wara hijaaba hidhatee gabbahee fiidiyoo namaa fuudhee dhiirarratti haa ta'u dhalarratti haa ta'u waraabuufin dhaamsa dabarsuu dhufe. Obboleettii tiyya qaalii ati hijaabbattee jirta. Gabbaateeti namni kun akka nu godheettee irraa dubbatta. Dibiis irra deema. Yoo gorsa feeti maaliifi hamaan ka gorsa kee hin fudhanne waan jiruuf nama sun miseejii isaa sibira jirti waan ta'eef duubaan itti dhaqi gorsi obboleessoo wanni kun hin ta'u dhaabbadhu waan kanarraa jeen sin dhorkitu shari'aan garuu dhuftee fiidiyoo isaanii kana qabattee maaree taatanii mirroo taatanii mitirqoo mamnoo jechuudha. Ammasii warri fooloo gaafattan fooloo namaa tuqii teetiif siif deebii hanganuma gaafiin tiyyaa iftii isin sinjaa habibtii tiyya nageetti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmaan Oromoo dhalaa biyya Arabaa jettan nadhoo biyya Arabaa jettan nadhoon biyya jirtu teesseeti mana isii teessee raahaa warra isaanii agartee abbaa isii gartee haadha isii gartee obboleeyyan isii gartee nagaan dhalti. Garuu nadhoon biyya Arabaa mana duutus duutee jiraattee mana Arabaa keessa dhalti. Ilmoon biyya Arabaa keessa dhalattee fi dhalaan biyya Arabaa keessa jirtulleen niiti ta maallaqaan hin argamne jechuudha. Maaliif yoo jettan laala jechuudha. Haadha ilma deesse jechuudha. Mana hidhaa Suudi Arabiyaa keessa dhalte. Eenyuun nu salphise? Abiyyi Ahmedii nu salphise. Eenyuun nu rakkise? Abiyyi Ahmedii nu rakkise. Takkaa mootummaan dhufaa dabraan takkaan agarreen akka Abiyyi Ahmed ilmaan Oromoo godhe inuma nagarre. Garuu Abiyyi Ahmed waan mootummaan takkaan hin godhini mootummaan isa dura takkaan hin godhini ilmaan Oromoo godhaa jira jechuudha. Akka mallaadha.